Ashamar kafuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muummee turaan jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti intaaleeyyiin Amaaratii fi kaabineen uummata dararuu fi qabeenya qotee bulaa barbadeessaa jiraachuun dhaga'ame. Oduu gabaasa kanaa Abdallaa Mewaan qindeeffate qaba. Walloo keessatti qabeenyi qotee bulaa mancaasuu fi dararaan uummata irratti deemaa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti humna addaa naannoo Amaaraa kan faannoo fi jettuu fi milishaan godina Walloo akkasumas buchuloonni qabeenyi qotee bulaa uummatu keessa hin jirre mancaasuu fi uummata dararaa jiraachuu maddi keenya garasii madda nageenyaatti guyyaa dheengaddaa irraa eegaluun godina Walloo aanaa Dawaa Caffa ganda Gobayyaa fi naannoo isheetti maqaa lafa banii yookaan lafa abbaa hin qabnee fi lafa mootummaa irratti fayyadamaa jirtu jechuun qabeenya qotee bulaa Oromoo uummatu son dhiisni biqiltuuwwan garaagaraa mancaasaa jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan finxaaleeyyiin Amaaraa fi kaabinoonni aanaa baatee qotee bulaa Oromoo irratti doorsa garaagaraa gaggeessaa akka jiran beekamee jira. Akka jiraatan aanaa baatee tokko bilbilaan dubbifne jedhutti humni shiftaa far qotee bulaa Oromoo ganda Qilaajaan jiru jedhamu irraa loon baay'ee yeroo darbe saamanii turan. Loowwan sunis akka nuuf deebi'an namni yookaan qaamni nuuf gaafate tokkollee hin jiru jechuun dubbatu maddi keenya garasii gabaasnuuf laati. Akkasumas yeroo ammaa kana kaabinoonni gandicha loon keenya saamamee jiru qubosoon qabaatiin san callisuun namoonni ammaan booda faar irratti dhukaasa bantan shaneedha. Iji shanee ilaaluun isin ilaalla jechuun erga deddeebiin bifa sodaachisaa fakkaatu uummatatti dubbataa jiran jechuun dubbatu maddi keenya garasii gabaasnuuf laati. Qotee bulaan Oromoo Walloo haala ulfaataa keessa kan jiru yoo ta'u kaabinoonni gandichaa fi humni shiftaa Amaaraa nurratti buufamanis akka gara mana gallee irrafne sodaa keessa nu galchee jira. Karoorri isin kun maal akka ta'e nuuf galuu didee jira jechuun dubbataa jiru. Gochi sanyii duguuggaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamu cimee itti fufee jiraachuun beekame. Utuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaratii humni shiftaa Abiyyi Ahmadiin durfamu qotee bulaa Oromoo jiruuf jireenya isaa geggeeffachaa jiru guyyaa guyyaan jumlaan ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa dheengaddaa irraa eegaluun godina Wallagga aanaalee garaagaraa keessatti ajjeechisuu kanneessan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuun beekame. Guyyaa kaleessaa Wallagga lixaa aanaa mana Sibuu magaala Mandii jedhamu keessatti dargaggoo Oromoo maqaan isaa Salamoon Taaddasaa Lataa jedhamu madiitaa akka malee Oromummaa isaa qofaaf addabaabayii irratti bifa suukanneessa ta'e irraa shanamee jira jedhu maddi keenya garasii madda nageenyaatti hime. Haaluma kanaan magaala Beegii keessatti guyyaa dheengaddaa namoonni hedduun ajjeefamuun dhaga'ame. Namoota ajjeefaman keessa nama maqaan isaa Xoohaa jedhamu kan sammuun isaa fayyaa hin qabne ati shaneedha jechuun yoo ajjeesan shifeera konkolaataa tokkos achumatti ajjeesanii jiraachuun maddi keenya madda nageenyaatti hime. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu kan ilmaan Oromoo lafarraa duguuguuf kaayyeeffatan mooraa mana barumsaa garaagaraa keessatti kan barattoota Oromoo irratti duulaa jiran yoo ta'u gama kaaniin finxaaleeyyii Amaara naannoo Amaara keessaa hidhachiifamuun Oromiyaa irratti bobbaafamte waliin ta'uun gochi sanyii duguugga qotee bulaa Oromoo irratti raawwataa kan jiran ta'u isiniif gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Akka uummanni Oromoo jedhaa jiranitti finxaaleeyyiin Amaaraa fi humni shiftaa Abiyyi Ahmadiin durfamu dararaan nutti hammeessu irraan kan ka'e namoonni baay'een qeef qabeenyi isaanii irraa buqqa'uun rakkoomaaf saaxilamaa jiran jedhu. Akkasumas keenya irraa baqannee dhiisaati lafa abbaa keenya irratti hongee nu mudatee miidhaa hamaa keessatti darbatamnee jirra jedhu. Gochi godina Walloo keessatti raawwatamaa ture Gujii lixaa keessatti raawwatamaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Bal'ina isaa dabalataan Abdallaa Mewaan qindeeffate qaba.
gochi walloo keessatti raawwatamaa ture gujii lixaa keessattis raawwatamaa jira godina gujii lixaa keessatti gochi suukanneessaan raawwatamaa jiraachuun dhaga'ame gochi ji'oota darban keessa walloo aanaa dawwee harawaa keessatti raawwatamaa ture yeroo ammaa kana gujii lixaa keessattis raawwatamaa jiraachuun beekame waraanni shiftaa amaaraa kan naasuu ilma namaa hin qabne faannoo jechuun of yaamtu yeroo ammaa kana baay'inaan godina gujii lixaa keessatti qubsiifamuun uummata irratti gochi sanyii duguuggaa raawwachaa jiraachuun jiraattonni onichaa yoo dubbatan qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo naannoo saniif ibsaa jiraachuun beekamaadha finxaaliyyiin amaaraa kun kan qabeenya qotee bulaa saamuu fi manneen qotee bulaa biddaan barbadeessanii deemuu amaleeffatan godina gujii lixaa keessatti dubartoota gudeeduu mana gubuu nama ajjeesaniin awwaalnaa jechuu fi nama ajjeesaniin imboo'inaa jechuun qotee bulaa Oromoo maatuu keessan jirre lubbuu dadheessaa jiraachuun dhaga'ame akka maddeen keenya garasii jedhanitti waraanni yeroo ammaa kana garasitti qubsiifaman finxaaliyyi amaaraa kan faannoo fi jettu Gondarii fi Gojjaam keessatti leenjii fudhattee dhufteedha jechuun yoo dubbatan ammaan duras ajajaan waraana bilisummaa Oromoo waboo godina gujii lixaa kan ta'e jaarrab birraa bilisummaa karaa miidiyaa ONN ibsaa turuun kan yaadatamudha akkuma ammaan dura faannoon amaaraa godina walloo aanaa dawwee harawaa keessatti meeshaalee faayaa qarshii saamuu fi dubartoota gudeeduu akkasumas mana gubaa turan har'as godina gujii lixaa keessatti gocha wal fakkaataa akkasii raawwataa jiraachuu maddeen keenya garasii irraa odeeffannee jirra akka gabaasni irraa deebiin ba'aa jirutti waraanni yeroo ammaa kana gocha sanyii duguuggaa qotee bulaa Oromoo irratti golaalee Oromiyaa mara keessatti raawwataa jiru humna faannoo fi jettu naannoo Amaaraa irraa dhakkifamuun bobbaafamanidha jedhu. Godina Harargee bahaa fi Harargee lixaatti hongee mudateen uummanni beelaamaaf saaxilamee jiraachuun dhaga'ame. Utuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Harargee bahaa aanaa gammoojjiitti dhiyaatan keessatti hongee mudatuun uummanni Oromoo haala ulfaataa keessa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan impaayera Itoophiyaa biyyaan bulchuufiin jedhu siyaasa kufaatii irra jiru harkatti qabatuun lola kallattii maraan Oromoof Oromiyaa irratti banuun biyyatti rakkoo hamaaf saaxilu irra darbe lubbuun namaaf beeladoota akkasumas bineensa bosonaalleen darbaa jiraachuun beekamaadha. Yeroo ammaa kana Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti uummanni Oromoo roorrifama waraana mootummaa impaayera Itoophiyaatiin keef qabeenyi isaa irraa buqqa'uun bakkoota hedduutti beelaan dhumaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti uummanni yoo miidhamu Harargee bahaa fi lixaa keessatti guyyaa irraa guyyaatti uummanni beelaan miidhamaa jiraachuun dubbatamaa jira. Aanaalee gara gammoojjiitti dhiyaatan keessatti hongee mudatuun uummanni qe'ee irraa buqqee furmaata barbaaduuf yoo ka'u qaamni mootummaa bilxiginaa dhorkaa akka jirus jiraattonni onichaa dubbataa jiru. Harargee lixaa aanaa hawwii guddinaa fi burqaa dhiitu dabalate aanaalee hedduu keessatti uummanni rakkoo cimaaf yoo saaxilamu mootummaan naannichaa uummatni akka bakkaa bakkatti socho'e ilmaan isaa lubbuu hin baraarreef halkanii guyyaa irra dhaabbachuun dhorkaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan biyya bulchus ta'e qaamni mootummaa kamuu dhufee namni gargaarsa nuuf godhee hin jiru jechuunis uummanni koomii dhiyeessanii jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jalaa kaasiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.